السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن جارتن وفكبجمو داوتوتن كيا بقى جراتن الحمد لله رب العالمين. فيديو حرقة تلقى إرادة بنا إن شاء الله تلقان فايدة مالي نفقة بيسا جلو إن شاء الله ولين هو الجنة ماسكي فولة كينا هدو جماعان تهف ولين لا جتو فايدة تلقان قبو دران درسي tal'aan tajaajila yookaan gogaa namaa walitti subbamu su'ati urmeen kee hin ge'in sihii amata 20 nama amata 45-50 kan nama fakkeessu jechuudha. Fuulli walitti bubbutamuudhaan adda keenya irra fi maddii afaan gamaan gamana kanarra maddii gamaan gamanaa kana fuulli keenya walitti subbama ija qarqara jechuudha. akkasaniin akkamitti fayyadamna haala kamiin fayyadamna isa jedhu inshallah wajjumaan laalla akkasinitti tolu abdiin qaba yoo isinitti tole yoo jaalattan subscribe itti like share naaf godha waan biraallee waan isin hojjedhu yaada yoo qabaattan comment jala naaf keessanii isin jecha warreen haga ammaatti na jajjabeessaa jettan hedduun sin jaaladha hedduun sin kabaja naaf galatoomaa isin jedha ammallee itti fufaa na gargaara akkasanii inshallah akkamitti maal nu barbaachisa talqaa jechuudha. Talqaa akka agartan kanatti daakeen fide jechuu khallaatiin daakeen jechuudha. inni kophaan isaatu waan ajaa'ibaa hojjetaa garuu har'a shoofaan waliin isin fide jechuudha. Shoofaan kanuma shorbaa irraa dhugnu kana jechuudha. Daakeen fide isallee akka viidiyoon jala hin dheeranne jechuudha. Shoofaan itti dabaluu dhabnullee rakkoo fidun qabu tal'aan ofiisaa akka ajaa'ibaatti dalagaa waliin laalla inshallah. akkanatti sini mul'ata yaada talphaa irraa fal'aana tokko isin haguma fayyadamtan jechuudha. Qaama guutuullee dibatamu rakkoon qabu har'aaf fuularraa dubbannaa haguma yeroo tokko fayyadamu qofaan hojjedha jechuudha. Egaa talphaa fal'aana tokko godhee akkasuma qeexuma isaa shoofaan irraa akkanatti fida. Haliiba ay haliibi garuu qaliila dasam ta'uu qabu kiyya qaliila dasamii waan hin qabneef jechuudha har'aa fi qaliila dasam maaliifin faayidaa dafee kan nu kennu yeroo maliyaan dasam ta'uu jechuudha. Akkanatti haguman itti jiifadhu jechuudha. Haga kireemii isinii ta'utti itti dabaltan jechaadha. Zabaadiillee fayyadamtan rakkoo tokko hin qabu garuu tajaajila kanaaf qaama walitti subbamu kanaaf urmee keenya malee dafee kan dullumsu warri hin qabnillee fayyadamtan hedduu gaariidha. Maaliif akka gara fuulduraatti sitti hin dhufne fuulli kee akka walitti subbamu kana hin finne gargaara waan ta'eef torban keessaa yeroo takka yoo hin qabnillee tajaajila fuulli kee kan walitti butamaa hin qabnillee torbanitti guyyaa tokko yoo fayyadamte ofirraa ittiste jechuu gara fuulduraatti dafee qaamni kee walitti hin bubbutamu. Harka keenya fuula keenya bakka qaamni kee walitti butama jettu hunda dibachuu dandeessaa jechuudha. Kana fakkaata hedduu salphaadha. Talphaan mana nama hundaa jira. Shoofaanillee akkasuma shoofaanillee yoo argamuu dhabehu rakkoon qabu talphaadhuma qofaadhaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasitti akkuma dura beeknu yeroo maaskii hin fayyadamin dura fuula keenya sirriitti saamunaa fayyadamnu dhiqannee fuulli keenya gogeen booda haga teenyee dibannee haga teenyee daqiiqaa 10 ta'uu 25-20 haguma yeroon keessan sinii fayyame teessanii akka sanatti ofirraa dhiqxan jechuudha. Bishaanuma jiddu galeessa ta'een jechuu kan waan ta'in kan qabbanan ta'e achi booda eega dhiqatteera atteen booda yookaan taljii ofirratti riguu qabdaa akka basamaat fuula kee cuftu yookaan ammoo bishaan qabbana ta'een shaxfi goota jechuu fuula kee akkasanii harka keenya dafeefaa harkiin nu goggogaa warra jettaniif harki meeshaa dhiqnaa fi waan adda addaa harka keenyaan fayyadamna waan ta'eef
muraxxaba namu hin beekani jarusnoon kana namu hin beekani kuni muraxxab gawwiidha jechuudha sa'a 24 jedha jechuu barreeffamerra jiru sa'a 24tiif muraxxabni jechuun nuyi ammas waan meeshaa dhedheeruu fi waan garaagaraa waan hojjennuuf harka keenyaan akkasitti ani qaba sunumaan agarsiisaaf malee agartan akkanatti fayyadama jolosuun dhugaa dubbachuu fi nama qaama namaa ibsiisuudhaaf illee gargaara muraxxaba ajaa'ibaa fi qaama goggogullee akka ajaa'ibaatti jiisa jechuudha akkanatti eega finnee dhugoo nuusa warra hasaasiyyaa qabdan irraa fagaatan jechuudha warra hasaasiyyaa hin qabne qofaadhaaf warri hasaasiyyaa qabdan jolosuun akkanumatti fayyadamtan jechuudha isuma dhugoo ittiin dabalan jechuudha xuuxoon waan gugurraachaa meeshaan harka keenya irratti dhiisu kana nurraa akka ka'uu nu gargaara waan ta'eef akkanatti dhugoo cuunfina torban takka qofaa fayyadamii achi booda kottu koomentii naa barreessi jechuudha rakkina namaaf fidu hin qabu dhugoon nama axarra'uudhaaf akka ajaa'ibaatti hojii hojjeta akkanatti eega sirrii laanneen booda amma yeroo qorra waan ta'eef kaasatan warri biyya arabaa gara suudiyaa keessa jirtan qabbana waan ta'eef lafi qorraa yoo ala taa'e rakkoo hin qabu garuu yeroo oobaa fi warri biyya biraa jirtan tallaajaa keessa taa'uu qaba jechuudha ala taa'uu hin qabu dhugoo waan itti dabalameef hin bada waan ta'eef jechuudha akkanatti eega laanneen booda yeroo meeshaa dhiqxeera attas akkanuma maxbaqum kaatta jechuudha beete yeroo meeshaa dhiqxeera ta'e tuqatta jechuudha harka kee ashaasha akka gallaba fuula hin dibannu fuula yeroo kam dibannaa galgala yeroo hirribaaf ibsaa dhaamsineen booda fuula keenya sirrii saamunaan dhiqannee muraxxaba kana fayyadamnee ciisna subii yeroo kaanu ifaanii fi hawwii yookaan aduun nun argin sirriitti dhiqachuu qabna maaliifin sihii fuula kee kana dibatee yoo hawwii yookaan haraaraa maxbaqaa furuun tahee aduu tahee yookaan sitti dhufu tahee indaa'uun fuulli kee hin jijjiiramu jechuudha gara gurraachumaa zooraan nama guba waan ta'eef jechuudha akkasanii inshaallah viidiyoon keenya har'a akkana fakkaata shoofaan irraa viidiyoo biraa keessatti inshaallah haalaan siniifin hojjedha shoofaan qofaan isaa faayidaa maalii akka qabu akkamitti akka fayyadamnu jechuudha talphaan illee rifeensaaf illee kana dura viidiyoo darbe keessatti illee isinii dubbadheen jira hedduu rifeensaaf illee gaariidha fuula keenyaaf illee ajaa'ibaan nyaatamuudhaaf illee hedduu gaariidha namuu hin beeka jedhee yaada kana inshaallah viidiyoon keenya har'aa kana fakkaataa sirrii fayyadamaa irraa bu'aa argadhaa isiniin jecha warri haaraa ta'an subscribe godhuudhaan maatii kiyya tahaa walitti hadabalamnuu isiniin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh